Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad Somaaliyaa daawwachuudhaan dhimmoota irratti walii galanis ibsanii jiru. Wayita Moqaadishoo ga'anitti dhukaasni moortoraa Alshabaab irraa ta'uu shakkamu dhukaafamu ammoo jiraattonni BBC'tti himanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa kamisaarraa Moqaadishootti imaluudhaan daawwannaa taasisanii jiru. Wayita Somaaliyaa ga'anittis aangawoonni Somaaliyaa kan pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammadiin durfaman simannaa taasisaniifii jiru. Ministeerri muummee Abiy Moqaadishoo kan ga'an akka sa'aatii naannoo sanaatti ganama sa'aatii 4 yommuu ta'u, yommuu ministeerri muummee buufata xiyyaara Moqaadishoo ga'anitti dhukaasni moortoraa Alshabaab irraa ta'uu shakkamu kallattii buufata xiyyaaraa sanatti dhukaafamu jiraattonni nageenya isaaniif sodaa qaban maqaa isaanii akka hin himamne jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan buufata xiyyaaraa tokko akka jedhetti dhukaasni moortoraa tokko garaajii buufata xiyyaaraa keessa bu'e. Miidhaa dhukaasa kanaan dhaqqabe ilaalchisee wanti gabaafame hin jiru. Buufata xiyyaaraa irraa simachuun gara maasaraa mootummaa Somaaliyaatti kan geessan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh yommuu ta'u, masaraa mootummaa Somaaliyaa keessatti marii erga taasisaniin booda waloodhaan ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii walta'iinsa dippiloomaasii dinagdee fi hawaasummaa walamantaa irratti hundaa'e cimsuu kan jedhu irratti cimsanii dubbachuu himanii jiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan tasgabbii fi badhaadhina naannichaaf galmaaf mul'ata waloo qabaachuunis ibsamee jira. Hooggantoonni lameen piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa tarsiimawaa hojiirra oolchuuf murannoo qabaachuu ibsichi eeree jira. Akkasumas ibsa isaanii keessatti hooggantoonni humna waraanaa biyyoota lamaanii waliigaltee gaarii irra ga'uu isaanii ifoomsanii jiru. Aangawoonni lamaan wayita dambalii buufata galaanaa daawwatanis qalbii daawwattootaa hawwatee jira. Waliigaltee biyyoonni lamaan torban darbee taasisaniin Itoophiyaan ergama nagaa eegsisuu kan gamtaa Afrikaa Saharaa Somaaliyaaf taasifamuun loltoota 2,500 akka bobbaastu erga beeksisaniin boodaadha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad daawwannaa Moqaadishootti taasisaa turan xumuruudhaan waaree booda sa'aatii 8 irratti gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahimad Moqaadishoo deebi'anii kan daawwatan waggaa lamaan booda ta'uunis ibsamee jira.